Jira jedhu akka oduu Asteer Misgaanaan wargetetti. Taana pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa har'a televiziyoona naannoo sanaa irratti dhiyaachuun ibsa kennaniin naannoon Amaaraa haleellaa Iwwahaat biraa dhaqqabu kamiinuu ofirraa deebisuu danda'a jedhan. Obbo Tamasgan Xurunee miseensota raayyaa ittisa biyyaa kana dura manatti deebi'aniif illee waamicha godhaniiru. Nagaadhaan gara naannoo Amaaraa kanneen seenan humnooti addaaf miseensota milishaa naannoo Tigraayiif illee wabii kan kennan ta'uu ibsan. Hawaasichis naannoo isaa keessumaa manneen amantiif cimsee eegumsa akka godhu Koomishinni Poolisii Naannoo Amaaraa waamicha dabarseera. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannoo Amaaraa Abbara Addaamuu har'a Raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti Iwwahaat kan ittiin beekamu lammiiwwan qulqulluu irratti haleellaa oofuudhaan tapha siyaasaa taphachuu waan ta'eef hawaasichi ofiisaa naannoo isaa dammaqee akka eegu waamicha dabarsaniiru. Gama biraatiin ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa awwaalamuun Iwwahaat ga'eera jedhanii uummati Tigraay biyya ofii jaallatu mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatu waamicha dabarsaniiru. Akkuma kanaan bulchitoonni Hararii, Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Somaalee fi Affaar ibsa kan baasan yoo ta'u mootummaa federaalaa cina akka dhaabbatan ta'ullee ibsanii jiran. Daandii naannoo Amaaraatiif naannoon Tigraay walitti hin dhiyaatan raayyaatti waraana addaa naannoo lamaanitti itti yaa'utti jira. Lolli jiraachuu baatullee muddamsuu jiraa jedhu odoo arganneen. Walqaayitii fi Xagadeellee eda tursi qawwee jiraa jedhu warri lafaa intarneetii fi bilbila naannoo sunillee namni jiruu jedhu. Ijoolleen kaimaa naannoo sun jiranillee waan naannoo isaaniitti ta'uu danda'a ofirraa eeguuf kurfoo jiranii jedhu. Gamkaaniin ammoo naannoo Gwaangwaatti makiinaa abaaboo shanee mi waraana geessu paateetiin sila Beenishaangul geessuuf deemuu jiraa jedhan soqanii jidduu qabanii jedha. Masfiin irraa gahu oduu achi ergeen. Yaa'in manneen amantii Itoophiyaa mootummaa federaalaatiif naannoon Tigraay waldhabi isaanii tanaa jecha dhiisanii akka ariitiin walirra dhaaban gaafatan. Falee araara abbootiin amantii tolchanillee namatti hin taane jedhe. Waldhabi obboleeyyanii hoomaan ba'uu jedhe ibsi kunin. Tanaallee akka paartii badhaadhinnaatii fi paartiin TPLF waldhabi siyaasa isaanii kan nagumaan falatan gaafatan ibsi kunin. Akka abbootiin amantii abbootii gadaatii fi namummaan cuftiniyyuu rakkoo tana karum nagaatiin faluuf qoodi sabaa gaafatan. Borii jalqabanillee torbaan tokkoof akka namni rakkoo tanaaf waaqee ammatu gaafatanii jedha. Malakaachuu ammaa oduu Finfinnee ergeen. Kaawunsiliin baqattoota Noorweeyilleen ibsi baaseen muddamsuu Itoophiyaa biyyi duruyyuu namni hedduun keessa baqatee fi rakkoo namoomaa hedduu keessa jirtu ta'uun kunin waan nama yaaddeessaa jedha. Kaawunsiliin kunin gamii lamaaniyyuu afaan walta'uu lakkiseetiin rakkoolee nagumaan fixatu gaafate. Waraanallee walirra dhaabu fedha. Itoophiyaa duruyyuu akka gabaas kanaatti nam miliyoon tokkootiif 82,000 biyya keessa baqate. 700,000 990 ammoo lol biyya olloota Afrikaa bahaatii baqateetiin keessa jira. Wallaggaa dhiyaa gulisootti akka warri baqannee lubbuu ba'anii jedhetti waraanni ABO shanee lola saba tokko irratti xiyyeeffateen nam nagaa hedduu fixee jedhe. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa kanaan hin gaddina mootummaan karaa ceeruu cufaan fayyadameetiin rakkoo isaanii buqqisaa jedhe. Nyaaphi Itoophiyaa akka muummeen ministeeraa jedheedhaanitti yookaan nutti bitaa yookaan biyyatti badaa jedheetiin ka'ee jedhee jedhe. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaalleen daba ABO shanee fi badii wayyaaneetiin Itoophiyaan hin jidduu jedhe. Nakoor Malkaatti erge. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Gullisoo ganda Gaawwaa Gaanqaa jedhamu keessatti qaaxxee dhaqqabe jedhameen abbaa isaanii dhabuu kan dubbatan obbo Wuddina Balaay haleellaa qaamoleen bosona keessa hidhatanii socho'an raawwatan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Aanaa Gullisoo bakki isaa Gaawwaa Gaanqaa jedhama. Reeffa namoota 35tu lakkaa'ame. Namoonni badanis jiru. Bishaaniin illee kan nyaataman jiru. Namoonni madaanis jiru. Namootni lubbuun hafanis gammoojjii keessa dhokatanii taa'anii humnootni naga eegumsaa mootummaa achi dhaqanii gara gandoota dhiyootti isaan baasaa jiru. Reeffi namoota du'anis ambulaansiitiin sassaabamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa gadhiisee deemaa jiraachuusaa odeeffannoo yeroo argatan bakka kanatti qaaxxee geessuudhaaf dhufuun oollee jedhee yaada. Raayyaan ittisa biyyaa bakka kana maaliif gadhiisee akka deemu miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa gaafannee qaama olaanuun ajajamuu isaanii qofaadha kan isaan nutti himan. Humnootni hidhatan kunneen bakka kanatti dhufanii yeroo haleellaa raawwachuuf karoorsuu isaanii beeknu warra Aanaa Gullisoo hooggananitti bilbille. Hangootni aanaa yeroo kanatti bakka seerri jirutti baqadhaa lubbuu keessan oolfadhaanuun jedhan. Rakkoon tokkoyyuu hin jiru walgayiidhaafis hin barbaanne walgayaa jechuudhaan erga walitti nu qabaniin booda maallaqaaf mobaayila nurraa guuranii manas gubanii jiru. Saba Amaaraa balleessinaa jechuunis nutti dhaadatan matireesiif boombiidhaanis haleellaa raawwatan. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti jedhan. Namootni kunneen hidhattoota Oromoo bilisa baasnaa jedhan ta'uu isaanii kan ittiin beekne rifeensi isaanii gurguddaadha. Fuulli isaaniis mul'atu dhokatanii jiru. Eenyummaa isaanii nutti himuu dhiisii fuuluma isaaniiyyuu nutti hin agarsiifne. Hidhannoo meeshaa waraanaa guutuu ta'e immoo qabu jedhan. Haleellaan kun yommuu raawwatamu qaamoleen naga eegumsaa mootummaa naannoo sana hin turre jechuunis dubbatan obbo Oddanan raayyaan ittisa biyyaa
isaan dhiisee akka hin deemnes gaafachuu isaanii dubbatanii jiru. Obbo Ayyala Nugus namni jedhaman kan biraanii fi yeroo haleellaan kun raawwatamu ijaanan argee namni jedhan kaleessa guyyaa naannoo sa'aatii 11 haleellaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu kanatti dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbeeraa jedhan lakkoofsaanis kan isaan dubbatan. Haleellaan kun eenyummaa irrattis kan fuuleeffate jechuun dubbatu. Wanti raawwatame gocha sanyii balleessuuti. Jalqabaa warra raayyaa ittisa biyyaatu gadhiisee deeme. Sanaan booda warri hidhatan gara ganda keenyaa dhufuudhaan namoota naannoo keessa jiran muraasa fudhatanii deeman. Ganda gaawwaa gaanqaa jedhamu kanatti daa'imman, dubartootaa fi namoota humna hin qabne kan bakka sana turan walgayyaa jechuudhaanis waaman. Akka gorsaa fakkeessanis dubbachuu jalqaban. Achii booda matareesiidhaaf boombiidhaan deeggaramanii haleellaa raawwatan. Maaliif gocha kana akka isaan raawwatan hin beeku. Bakka sanatti yoo xiqqaate namoonni 33 du'anii jiru. Namoonni madaanis turaniiru. Kanaan dura hawaasni Oromoo fi Amaaraa naannoo kana keessa jiraatu hariiroo nagaa waliin qaba ture jedhan. Dhalattootni saba Amaaraa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan bara 1977 mootummaa dargiitiin bakka kana akka qubachiifaman kan isaan dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed qaaxxee eenyummaa irratti fuuleeffatee Itoophiyaanota irratti qaqqabaa jiruun gaddeeraa jechuun ibsan. Haleellaa kanaafis itti gaafatamummaa isaa kan kennan humnoota isaan diinotaa jedhanii waamani. Diinotni Itoophiyaa yookaan nutu bituu qabaa kanarraan kan hafe biyyi hin jiraattu jechuudhaan ka'aniiru. Kanaafis ammoo humna qaban badiisaaf itti fayyadamaa jiru jedhan. Mootummaan maloota kamiyyuu fayyadamuudhaan rakkoo kanas ni buqqisaa jedhan. Haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee hojii geggeessitoota mootummaa aanaa Gullisoos ta'e godina Wallaggaa Lixaarraa akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaarraa adda baafachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne. Haa ta'u malee pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ONG Shaneen kaleessa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda gaawwaa gaanqaa jedhamee waamu keessatti haleellaa shororkaa raawwateen lubbuu lammiilee nagaa dabarseeraa akkasumas immoo miidhaa qaamaa geessiseera jechuu isaanii marsariitii hawaasummaa biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti dubbifamee jira. Obbo Shimallis ibsa isaaniitiin gocha shororkaa raawwatame kan balaaleffatan ta'uu ibsanii maatii namoota lubbuun jalaa darbeef gadda itti dhaga'ame ibsanii jiru. Akkasumas marsariitii hawaasaa feesbuukii biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irratti ONG Shaneen kaleessa Gullisoo keessatti lubbuu lammiilee nagaa bifa suukanneessaa ta'een bakka tokkotti dabarseera jechuudhaan barreeffamee jira. Haa ta'u malee ibsa kana irratti lubbuun lammiilee meeqaa akka darbee fi rakkoo ga'e ilaalchisee wanti jedhamee hin jiru. Qaama haleellaa kana raawwate ONG Shanee irratti tarkaanfii ni fudhataas jedha ibsichi. Mootummaan ONG Shanee jedhee qaama waamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti dubbii himaa kan ta'an bilisummaa guutaa haleellaa Gullisoo keessatti raawwatame ilaalchisee akkas jechuun kan isaan haalan. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana fedhii uummataa yookaan uummata jiraachisuu fi nageenya uummataatiif qabsaa'udha. Waraana tarkaanfii akkasii uummata sibiilii yookaan harka duwwaa irratti tarkaanfii fudhatu miti. Akkuma beekamu haala kallattiif alkallattiidhaan yeroo ammaa waraanni bifa adda addaatiin biyya keessa socho'aa jiru. Waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo bifa shororkeessummaa jedhutti maxxansuudhaa fi tarkaanfii akkasii fudhattarraan ala waraanni keenya mirga lammii kamii miidhuuf iyyuu kallattii hin qabu, hin godhusii godhees hin beeku. Namoota naannoo sana jirraa jedhan akka sobsiisnetti yookaan immoo bilbilaan arganne akka dubbisuudhaaf yaalletti dhufanii uummata Oromoo bilisa baasuudhaaf hojjetaa jiraachuu isaanii erga ibsaniin booda isin asii biyya hin qabdan iddoo biraatti yookaan gara biyya keessaniitti galaa jechuudhaan qabeenya qaban bilbilatu nafiin maallaqatu nafiin nurraa erga fudhatanii booda bakka sanatti meeshaa akka matareesii snaayiparii fayyadamuudhaan akkasumas boombii fayyadamuudhaan namoota nagaa 30 ol nu jalaa ajjeesanii jedhu. Tarii waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa bakka sanatti boombii godhee qabaa qaama jedhame kan fakkeenyaaf sanyummaadhaan qoodee atabaluu ati Oromoo waan hin taaneef bakka kanaa deemuu qabdaa jedhee bakka itti tarkaanfii fudhatee qaba. Keessumaa kan Gullisoo kanaa wajjin wal qabate jechuudha. Walumaa gala kanaan duras miidiyaalee adda addaatii fi yaada kennaa akkuma turre waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo lammii adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatullee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisaa. Ni tumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiigii suuqiidhaan bitee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii duguggaa sanyii, guddii, saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti
hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwii akkasiin raawwachaa jirarraan ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana. Bakka sanatti qaamni kan biraa akkuma waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u jira. Qaamni isin tarkaanfii kana fudhachuu danda'a jettan eenyu qaamni tarkaanfii akkasii fudhachuu danda'u? Ayyee kanarratti iddoo sana duwwaa utuu hin taane godinaalee tokko tokko keessatti ni argamu. Waggoota darbema fakkeenyaa fi barattoota yuunivarsiitii irratti tarkaanfii fudhatanii waraana bilisummaa Oromoo jechaa turanii qaamni tarkaanfiin irratti fudhatame immoo lakkii jedhee deebii kennaa akkuma ture. Ammas qaamni mootummaan ijaarame yookaan immoo bita bittaa sirnoota darbaniitiin kan ijaaramanii isaaniin hoogganamanii waraana mootummaa keessaa bifa waboo kanaan gurmaa'anii namoota harka kennan keessaallee ijaaramanii qaama tikaa wajjin walii galanii daangaalee Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa seenanii jibbiinsa waraana bilisummaa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf gocha kana gochaa jiru waraana mootummaa ni beennaa jechuudha. Kan boodines ni qabna. Haa ta'u malee mootummaan immoo gochoota kanaaf qaama inni Oonag Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman komataa turuun isaan ni yaadatama. Jijjiirama mootummaa waggoota 3 darban keessatti Itoophiyaatti dhufe jedhameen addi bilisummaa Oromoo erga biyyatti seenee booda waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiin uummata Oromoo waan hin deebineef hidhannoodhaan falmachuudhaaf murteessee gargar ba'uusaa ibsuun isaan ni yaadatama. Isa boodas walitti bu'iinsa humnoota nagaa eegumsaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turus akkasuma gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Gamkaan akka bulchiinsi paartii badhaadhinaa damee naannoo Amaaraa jedhetti dhiwaata. Aangootti deebi'uu fi Amaara hadoo jechuun fudhate. Wanni uummata Amaaraa Oromiyaalleetti ta'e fuula dhibiilleetti miidhamuu jiruu fi harka hiwaatikee jiraa jedhu. Paartiin tun ijjeecha saba tokko irratti xiyyeeffateedhaan kan Wallagga Bahaa aanaa Gullisoota irratti gaddeetti dhagaameen ibsa kanallee baasan akkas Misgaanaa oduu nu ergiteen jettetti. Waraan dhaabuuf humni jabeeffannee qophii jirraa jedhe taanaan pirezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jecha Dr. Dabratsiyoonitti humniti mootummaa federaalaa qabatte dabummaa Tigraay irratti hojjechaa baate humna jijjiiruuf qophii yaayyuu fitte ummati naannoo qophii jabeeffachuu malee jedhe miidiyaa biyyaatti rakkoo biyyaa hiikuuf ammoo waltajjiin namuu qooda keessa qabu qophaa'u maltee jedhee jedhe Mulgeetaa Asbaatti erge. Hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa kennaniin Tigraay irratti deddeebi'ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jirutti dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessame as dhiibbaa gama miidiyaaf dinagdeen raawwatamu ala gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira jechuun ibsan. Kanaaf jecha uummanni naannichaa qophii isaa cimsateetti fufaa jedhan Dr. Dabratsiyoon. Nuti ka jechaa jirru adda addummaan keenya ka siyaasaa waan ta'eef karaa siyaasaa walaa falminu ka jedhu sababaa kanaan waggaa 2 ol obsaan eegnee jirra jechuudhaan kan ibsan hoogganaan mootummaa naannoo Tigraay kun humnaan kan hiikamu yoo ta'es rakkoon hin jiru waraansa dhiisaan jennu akka barbaachisaan ta'in garuu dubbataa jirra yoo dhufes ofirraa aggannaa jedhan